Hello, akkam jirtu fayyuma tasfaayin jedhama. Kun barnoota SQL barachaa itti fufaa jirru viidiyoo arfaffaadha. Har'a gabatee akka uuman ilaalla. Daataabeezii viidiyoo darbe keessatti daataabeezii kana uumne turre. Daataabeeziin kun yeroo uumne daataabeezii Itoophiyaa jiru ture garuu maqaa jijjiiranii biyyoolessa jedhee akkamittiin akka maqaa jijjiiramu asumaan isinitti agarsiisuufani daataabeezii kana yoo maqaa jijjiiruu barbaanne daataabeezii sana irra jiru kunne booddee right click goone booddee rename maqaa kan biraa kenniif kan jedhudha. Maqaa kan biraa eegii kun akkanatti filame booddee achi keessatti maqaa barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf federaala jennee eegii enter jennee maqaan sun jijjiiruu danda'ama. Koodiidhaanis jijjiiruu dandeenya. Amma maqaan inni biyyoolessa jedhu federaalatti jijjiiramaa jira. Dhiifama kun connecting goone duraan gatii xinnoo ishee tureef. Amma deebi'ee connect gochaa jira. So I told you deebi'een connect godha. Okay. Amma jijjiiruu dandeenya I think federaala okay. Yommuu dida waan diduuf naa gala maaliif isarra jirra waan ta'eef isarra ba'uu qabna. Okay. Kanaafidha. Asitti isatu filamee jira gatii sababa kun irra jiruuf. So iddoo biraa kana gara daataa biraatti jijjiirre keenya master tech dibne booddee kana yaalla. Okay. Ituu irra jirru gatii hojii irra jiruu fi jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf isaa irraa bakka biraatti akka geessine booddee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Amma jijjiirreerra daataabeeziin keenya federaala jedha. Delete gochuus hin dandeenya garuu delete gochuu kan dandeenya akkuma isa kana bakka kan biraatti akka jijjiirre booddeedha. Ituu isarra jirru yoo hin jijjiira jenne gatii itti hojjetamaa jira waan itti fakkaatuu fi delete hin godhu. Garuu kana yeroo kun amma delete gochuu dandeenya gatii inni kun iddoo biraarra jiruuf jechuudha. So kanadha. Har'a gabatee uumna. Gabatee akkamittiin akka uumamu isinitti agarsiisa. Gabatee qopheessinirra viidiyoo darbe keessatti warri viidiyoo darbe hin argine viidiyoo kutaa 3ffaa ilaala. Gabatee akkamittiin akka qopheessin. Gabatee aguu daataabeezii keessatti gabatee galchinu karaa adda addaatiin galchuu dandeenya. Tokko asuma dhufnee gabatee eegii kilik goone booddee gabatee kan jedhu irra rukunnee achi booddee gabatee maqaa gabatee maal waa'ee daataa taayipii isaa duwwaa ta'uu isaa hin ayyamna moo hin ayyamnu akkanatti uumuu dandeenya. Okay, tokko kan biraa kanadha. Just isiniifan ibsa. Kolomii jalqabaa maqaa isaa ID ma jennu. Okay, data type isaa integer jennu. Okay. Gatii ID ta'ee fi duwwaa hin ayyamnu. Duwwaa akka ta'u hin ayyamnu. Data inni lammataa maqaa jennu. Maqaan data type isaa varchar or narchar kana jennu maximum baay'ee guddaadha. Kana jennu maqaadha.
yoo maqaan nama kanaa hin jiraanne daataa kana store waan goonu waan hin barbaachisneef inni kunis duwwaa ta'uu hin qabu. Maqaan jiraachuu qaba fakkeenyaaf yoo saala yoo kaa'uu barbaanne maqaa malee hin ta'u. Maqaa yoo hin jiran saalli hin jiraatu. Saalli baayinariidha. True false dhiira durba jennee waan keenyuu fi baayinarii goonu. Binary boolean binary goonu saala abbaan yoo himachuu barbaade yoo akka tasaatuun waraabamee hafe dhiisuu afafuu danda'a waan ta'eef duwwaa gochuu dandeenya. Akkana goone teebilii uumuu dandeenya. Inni kun primary key waan ta'eef eeggeessa rukunnee booddee isa kana set primary key jenne kun primary key furtuu irra kaa'ama. Achi booddee gabatee sarara sadii qabu. Sarara toora sadii qabu dhiifama toorame. Toora kun sararadha, inni kun tooradha. So toora sadii qabu uumnerra jechuudha. Kana uumne booddee balleessuu dandeenya. Achi booddee balleessi jennu maqaa gabatee kanaa hin kennine. Maqaa gabatee kanaa kenni jedha. Gabatee kana maal jennu? Barataa jennu. Barataa maqaa gabatee kanaati. Uumna. Achi booddee gabateen kun cufama. Gabateen kun kan inni uumame daatabeezii kana keessatti as keessatti argachuu qabna. Gabatee kana uumna jechuudha. So gabatee kana gaafa bal'isnu kolomii yookiin toora sila uumne sadan argina. Inni kun primary ta'ee argattee inni akka ta'ee fi duwwaa ta'uun akka hin jiraanne. Inni kun maqaa akka ta'e akka duwwaa ta'uu hin jiraanne. Inni kun binary akka ta'e duwwaa ta'uu akka danda'u uumne jechuudha. Primary key gaafa as keessa ilaallu primary keenya primary barataa kan irra keenya akka jiru kan nutti agarsiisu tokko akkanattiin uumna. So akkanattiin uumna. Akkanattiin wanti nuyi gochaa jiru garuu kana waan ta'eef kana nan balleessa. Karaa sirriidhaan ta'een karaa koodiidhaan immoo nutti agarsiisa. So karaa koodii eeguu barreessinu jalqaba daatabeezii kana keessa jiraachuun dura jiraata. Asiiti. Okay, amma daatabeezii kana keessa jirru. Kanaaf maal goona? Daatabeezii kana daatabeezii sanatti jijjiiruu qabna. Kun dirqama. Yoo ituu kana jijjiirru ta'ee yoo asitti koodiidhaan uumne iddoo sila jirru sana keessatti uumama malee daatabeezii kana keessatti uumama. So eeguu gabatee uumnu structurein ittiin gabatee uumamu yeroo hunda wal fakkaata. Tokko dirqama create. Okay, dirqama eeguu gabatee uumnu create jechuu qabna. Table jechuu qabna. Dhiifama. Create table jechuu qabna. Dirqama yoo akkas jennu malee. Achi booddee maqaa gabatee. Maqaa gabatee. Fakkeenyaaf maqaan gabatee keenyaa nuyi asiitii uumaa jirru maqaa gabatee uumaa jirru maqaa gabatee uumaa jirru fakkeenyaaf tokko gabatee naannoo jedhamu miti. Gabatee naannoo jedhamu. Naannoo. Okay. Maqaa gabatee naannoo jedhamu. Maqaa gabatee naannoo jedhamu kana keessaatii kolomii yookiin mata duree gabatee sanaa warra ta'an warra kam fa'i. Fakkeenyaaf furnaannoo tokkodha. Furnaannoon primary key'dha. Nuti primary key'dhaaf gatii furtuu ta'eef gatii primary key ta'eef immoo
silayyuu ofumaa yoo primary key ta'ee unique key ta'a ofuma isaati garuu not null duwwaa ta'uu hin qabu primary key hin jiru taanaan nuuf hojjetu jechuudha. So sanadha achi booddee kooma gatii list gatii tarreessinuuf jechuudha. Maqaan kan biraa maqaa naannoo maqaa waan ta'eef dhiifama kun primary kun data type isaa int ta'uu qaba. Inni kun immoo varchar ta'uu qaba. Maqaa naannoo database kun gatii maqaa naannoo gatii tuuluu fi deddeebi'uun qabu unique ta'uu qaba. Unique maqaa sarara tokko ta'uu qaba. Deebi'ees duwwaa ta'uu hin qabu yoo naannoon hin jiraanne daataan kun waan store godhu waan hin qabneef kooma galchuu qabna. Kan biraa bakka argamaa I think bakka argamaa kunis varchar kana varchar duwwaa goonu. So wanti nuyi ambisni tokko intiin silayyuu beekamaadha jira kana lakkoofni amma isaan gaanii kaa'uu dandeenya yoo akkas keenya baay'ee xinnoo dura ta'uu danda'a fi qubee meeqa akka ta'an qabaachuu danda'an inni kun qubee 30tti deemu kan inni qabnu lama 30tti deemnu garuu iddoo amma inni dheerachuu danda'u jechuudha. Maqaan amma inni dheerachuu danda'u qubee 30 yookiin karaktera akka kanaa tokko tokkoon 30 inni kun 20 akka ta'u kaa'uu qabna jechuudha. Achi booddee sila asitti kana bannee turre miti deebinee kan cufuu qabna. Okay. Eegii cufne booddee dhumarratti kana akkas cufuu qabna. Asirratti akkanatti barreesse ilaalaa. For naannoo maqaa naannoo yookaan akka kanatti barreessuu qabna way tokko walitti hidhuu qabna yookaan immoo jecha isa duraa camel maal jedhama camel style jedhama kun qubee jalqabaa guddisu qubee jalqaba jechaa guddisanii barreessu yoo akkanatti barreessine SQL nuuf hin fudhatu. Okay, yoo akkanatti yookaan way tokkoon walitti hidhuu qabna akkas yookaan immoo jechuma sana walitti hine garuu jecha inni kunis jecha inni jalqabaa jecha isa taanu qubee guddaa ta'uu qaba akka kanatu hin taane qubee guddaan jalqabuu qaba tokko sanadha. Yookaan immoo yoo akkana gochuu goone barreessuun dirqama ta'e booddee kana keessa kan fi bracket kana keessa kaa'uu qaba. Yoo walirraa baasnee akkanatti barreessuu barbaanne hundin isaayyuu akka kunis hin fudhatamu. Garuu akka kun hin fudhatamu. Innumtu asitti nu agarsiisaa jira. So ammaaf akka kanatti gargaaramna. Yoo agguu riippoortii barreessinu kan adda baasnee barreessuu barbaanne garuu adda goonee biraaketii keessa kaa'uu dandeenya achi booddee adda ba'uu danda'a jechuudha. Amma wanti nu goone maanne create table teebiliin keenya naannoo jedhama. Naannoo kana keessa warra kolomii asii gadee warra furtuudha maqaa naannootii bakka naannoon itti argamu jara kan viidiyoo duraa yoo deebitan arga jara kana sadan qabna. Achi booddee keenya booddee cufnee kanaan kaa'uu qabna. Amma yoo kanatti ilaallu
koodiin keenya rakkoo hin qabu maaliif diimaa nutti agarsiisaa hin jiru. Akkuma silasiin jedhee daatabeesii sana keessa jiraachuu qabaachuu qabna. Sana booddee eegii daataa keessa jiraachuu keenya barree booddee eegii kana barreessine wanti nu goonu barreessine kana execute godhe hojiirra oolchi jennee eeguu kunnu akkuma sila jedhe daatabeesiin keenya noo dhiifama koodiin keenya rakkoo hin qabaanne so raawwateera gabatee tokko as keessatti uumne jechuudha. Database federaalaa jedhu kana keessatti as keessatti uumame jechuudha. Amma arginu hin jiru gabateen as keessa hin jiru. Kana wanti nu gochuu qabnu maalidha? Refresh gochuu qabna akka argamuuf. Gaafa refresh goonu deebinee gaafa ilaallu gabateen naannoo jennee uumne kun as keessatti uumameera. Akkuma duwwaatuun taane jala kana sadan akka nuyi keenyeen qaba jechuudha yoo ilaalle. Kolomii sadaniyyuu furtuun primary key ta'e not nil maqaan naannoo akkuma itti keenyatti not nil inni kunis akkuma keenyatti uumame jira jechuudha. Kun teebilii keenya jalqaba. Teebilii kana keessa amma humtuyyuu hin jiru. Maaliif mata duree duwwaa keenya malee daataa humtuu gatan jiru yoo ilaalu barbaadan select top 1000 row yookiin immoo edit top 20 yoo jiraate yoo akka fudhannu humtuu tokko keessan jiru. Maqaan naannoo keessan galee, furtuun keessan galee, murtoo keessan galee. Okay? So kun duwwaadha jechuudha. Gaafa booddee gaafa daataatti guunnee kana hundumaa guunne jechuudha. Daataatti guunnu isinitti agarsiisa. So eeguu daataatti guunnu haala lamaatti guutuu dandeenya. Tokko koodiidhaan tokko kanaan itti guutuu dandeenya. Edit jennee eegee dhufne booddee duwwaa foormii duwwaan nu dhufa. Okay, itti haa guunnu. Yaaliidhuma of goota daataan koo mul'atu. So kun integer jenne silayyuu miti garuu integer dhiisnee qubee galchina. Okay. Maal jedhasiiti? Change value in this was not recognized as valid. Input string was not in the correct format. So kun stringi miti ture sila ku define goone maal jenne define goone inte jenne define goone sanaafi qubee as keessatti hin fudhatu jechuudha akka difni keenya yoo tokko galchine garuu rakkoo sana hin qabaan rakkoon sun hin jiru. Kana jechuun save hin goone hin kuusamne jechuudha. Maqaa Oromiyaa jennu just fakkeenyaaf malee yeroo biraatti ni guutaa sitii bakka inni argamu kaaba kibba bahaa dhiyaa fi giddu galeessa. Okay. Rakkoo tokko malee save godhame akkamittiin save godhame gaafaan sarara kanarraa bahee sarara gadiirra rukutu yookaan immoo keyboardii koorraa gaafaan enter rukutu kun amma save ta'eera jechuudha. Okay. Lammata tokkoon galcha ammas. Okay, cimma dhaggeeffadhaa. Ammas akkuma kanatti nirree kophee kana boodatti dhufa. Affaar isa kana north east amma gaafa gajjalaa rukutu maallaan jedha primary key duplicate in ayyamunaan jedha. Can't insert duplicate key asitti duplicate gochuu hin danda'u. Maaliif sila primary key waan ta'eef duplicate hin ta'u jechuudha. Kanaaf isa kana dhiiseen isa kana lamatti jijjiira. Achiitii gaafaan isa gadi rukutu ammas maal ta'eera? Save ta'eera jechuudha. Isa kana silas unique jenneerra isinitti agarsiisa immoo kana sadii jennee amma asittis Affaar haa jedhu. Asitti bahaa dhiyaa yookiin bahaa dhiyaa jedhu
So akka seera nuyi sila baasnetti kun duplicate ta'uu hin danda'u. Unique jenneerra. Malli maallan jedha? Cannot insert duplicate keys naan jedha. Maaliifi sila kun unique jenneerra. Okay, akka inni silatti define goone jechuudha. Kanaaf as maalan jedha harar yoo hin jedhe rakkoo tokko malee seef naa godha jechuudha. Okay, so akka kanattiin amma kun unique ta'etti amma inni kun unique ta'etti akkanattiin deemuu waan barbaannetti gochuu dandeenya. Yoo asitti fakkeenyaaf lakkoofsa galchine yoo lakkoofsi baarkaariidha wajjin rakkoo tokko qabu. Baarkaar jechuun lakkoofsas qubees kan itti galchuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf rakkoo tokko malee naa fudhata. Okay, kanaaf akkanatti define goona jechuudha. Garuu bakka itti argamaa 5 kan jedhamu hin jiru yeroo hundumaayyuu qubee ta'uu danda'a. Qubee ta'uu jiraata jechuudha. Kanadha kun akkasumaaf kaa'e malee daataa isaan qabu sirriitti isin galchee isinitti agarsiisa. Okay, kan amma gabatee tokko uumneerra. Gabatee kan biraa uumuu isitti agarsiisa. Query kan biraa kottu jedhee qophaa'ee jira isiniif hin agarsiisa. Gabatee lammataa. So akkuma silaatii create table magaalaa maqaa teebiliiti. Inni kun furtuu magaalaati. Int primary not nil. Furtuu naannoo irraa dhufedha kuni foreign key'dha asitti kan naannooti kan database kanaati malee kan miti kanaaf intidha. Garuu duwwaa ta'uu danda'a. Garuu primary key miti. Foreign key jechuun dandeenya. Okay. Foreign key jennee definition biraa kan anyway gajjallaatti definition biraa kennuuf hin dandeenya. Garuu foreign amma akka calno jennee haa'umnu foreign key ta'uu isaa himuu dhiisne rakkoon qabu. Garuu foreign key referencing table naannoo jennee define gochuu dandeenya gajjallaatti. Even primary kanayyuu asitti kaasne dhiisne booddee gajjallaa kanatti magaalaan primary key'dha jennee gajjallaa kana kaa'uu hin dandeenya. Akka isinis nutti agarsiisa yeroo biraa gundaata biraa database biraa qopheessu akkasuma gochuu dandeenya. Hundumaafiyyuu isa qophaa'e kana ilaallu. Intidha maaliif nu filachuu lakkoofsa magaalaa naannoo maqaa naannoo baarkaariidha. Magaala gudditti magaala guddaa kan naannoo sana jechuudha. Baarkaar innis not nil maaliif yoo naannoon jiraate magaalaa qaba dirqama. Magaala biraa okay, magaala biraa dabalata jechuudha. Yoo jiraate in keenya yoo hin jiru ta'e duwwaa ta'uu danda'a jechuudha. So akka kanattiin yoo uumnu dhaggi kana barreessineef inni booddee wanti nu hafe hin jiru. Yoo barbaanne kana unique gochuu dandeenya. Garuu dirqama miti asitti. Kun foreign key'dha. Kun primary key'dha. Already primary keenya not nil jenneerra. Wanti hafe hin jiru. So create gochuu dandeenya. Asitti federaala database keenya federaala ta'uu mirkaneeffachuu qabnatu raan hin godhin. Achi booddee raan rakkoo malee fixeera. Gaafa as keessa ilaallu akkuma silaa hin jiru. Kanaaf maal gochuu qabna? Refresh gochuu qabna. Eeguu refresh goone booddee gaafa ilaallu
gabateen magaalaa jedhamu uumamee jira jechuudha. So gabateen kun lamaan walitti hidhamuu qaba. Gatii sababa kanaatiin walitti hidhamuu qaba. Yoo ammallee walitti hidhamuu isaanii arguudha baanne yeroo daataa lama kana keessaa gabaasa qopheessinu kanaaf kana gargaaramne primary isa kanaatii fi foreign key isa kanaa gargaaramne lama kana walitti hidhee reportii daataa lama kana keessa jiru baasuu dandeenya jechuudha. Ammas akkuma sila jenne database kun uumaan qabu duwwaa. Okay, mata duree duwwaadha kan uumne. Mata duree sana keessa kana daataa galchuu qabna jechuudha. Daataa akkamittiin galchinu viidiyoo biraatiin isinitti deebi'a. So warra teebiloota afaan teebiloota ja'a qabaanna gabatee ja'a qabaanna as keessaati. Amma lama uumneerra warra afaan immoo viidiyoo biraatiin isinitti deebi'a. Yoo gaaffii qabaattan gad jalaatti na barreessaa. Gaafadhaa waan danda'u hundumaa isiniif deebisuu yaala. Ulfaadhaa galatoomaa guyyaa gaarii galgala gaarii nagaa.